Akkam jirtu hordoftoota fi maatiiwwan chaanaalii koo kan taatan bakkuma jirtanitti nagaan koo kabajaa fi jaalalaa isin irra qabu isiniin jecha har'a gabaasa addaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Gabaasni addaan kunis immoo mata dureen isaa artiist Galaanaa Gaaromsaa karaa kaabinoota PP kanneen akka Taayee Dandaa fi fakkaatota isaatiin doorsisni garaagaraa irratti geggeeffamaatii jira jechuudha. Keessumattuu Taayyeen doorsisa inni artiist Galaanaa Gaaromsaa irratti geessise isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Gadhuma qophii kootiin hordofaan isiniin jedha. Ragaa qabatamaadhaan kan inni isin dhageessisu ta'a jechuudha. Warri yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootti dhuftan weelkaam baga nagaan dhuftan chaanaalii koo sabskiraayib gochuun maatii chaanaalii koo ta'uun dagatinaan isiniin jedha. Warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan immoo hundi keessaniyyuu laayik xiqqootiin akkana jajjabeessitan isiniin jedha. Yaada fi qeeqa qabdan koomentii naaf teessaa. Chaanaaliin kun chaanaaliitti icciitii garaagaraa dhugaa garaagaraa itti argattanidha. Wiirtuu odeeffannoo haqaatii sabskiraayib gochuun dagatinaan isiniin jecha kallattumaatiin gara qophii kootiin ce'a jechuudha. Egaan akkuma hundi keessaniyyuu beektan Galaanaa Gaaromsaan guyyaa kaleessaa sirba wala garra jedhu baaseetii jira jechuudha. Sirbisaa kunis mooraa qabsoo Oromootti jaalatamummaa guddaa argateera. Mooraa warreen farra qabsoo Oromoo biratti immoo jibba guddaa argatee jira jechuudha. Kanaanis kaadireef kaabineen PP doorsaawwan garaagaraa irratti geggeessaatidha kan isaan jiran jechuudha daawwattoota koo. Egaan kallattumaatiin gara haasaa Taayee kanatti osoo isin ceesisin dura waa'ee Taayee Dandaa akkuma hundi keessanii beektan waan lama sadii dubbadheetiin darba. Inni tokkoffaan artiistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame Taayee Dandaa osoo baay'ee hin bubbulin Prime Media irratti ba'ee waan inni dubbate hundi keessaniyyuu quba qabdu jedheen yaada. Namni tokko du'e jedhee jennee ji'a sadiin gadoonnu jedheetidha kan inni dubbate. Kunis kan inni dubbate Prime Media irra deemtanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas artiistii keenya jaallatamaa keenya qaxalee jeneraalitichi Habtaamuu Lamuu dhimma kanarratti viidiyoo hojjeteetti ture jechuudha. Gingilchaa irratti viidiyoo isaa keessaa marsaa isaallee yaadadhu garuu seentanii ilaaluu dandeessu. Taayyeen haasaa isaa kana Habtaamuu Lamuun gingilcheetii jira jechuudha. Taayee Dandaa akkasumas kan inni waliin beekamu yeroo baay'ee kan inni ittiin beekamu qabsaa'ota Oromoo xiqqeessuu kan fakkeenyaaf dhaabaa adda bilisummaa Oromoo dhaabaa TPLF waliin walitti qabu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhutti moggaasee akka waan isaan TPLF faana hojjechaa jiran fakkeessuu fi wantoota garaagaraatiin kan inni beekamu jechuudha. Taayee Danda'an akkuma hundi keessaniyyuu quba qabdan akkasumas hiriyaasaa Hangaasaa Ibraahim namni hangaasaa namni walaaltan hin jirtan jedheen yaada. Qabsaa'ota Oromoo xiqqeessuu akkasumas qeerroodhaan girrisaa jechuu ilmaan miishinarii akkasumas girrisaa jedhee akka qabsaa'ota Oromoo xiqqeessaatii ture ni beektu. Ammas kan inni itti jiru jechuudha. Hangaasaa Ibraahim biyyatti galee amma hiriyaa Taayeetii mootummaarraa qallabamaa qabsaa'ota Oromoo kanneen akka Profeesar Mararaa Guddinaa waan inni jedhee arrabse hundi keessaniyyuu quba qabdu jedheetiin yaada jechuudha daawwattoota koo. Akkuma hundi keessaniyyuu beektan Taayee Danda'an qabsaa'ota Oromoo xiqqeessuudha hojiinsaa yeroo baay'ee akkasuma Galaanaa Gaaromsaas kanumaan kan inni arrabse arraba inni arrabse kanas isin dhageessa jedhee waadaa isiniif galeera ragaa qabatamaa faanadha jechuudha kanan isiniif qabadhee dhufe. Gama haasaa obbo Taayee kanatti gizeen isin ceessu haasa'ichi kan armaan gadii fakkaata jechuudha. Fuula feesbuuk isaati irratti kan inni bahee barreessee ragaa qabatamaadha. Namoonni namanne yoo jiraattan mirkaneeffachuu yoo barbaadan Taayee Danda'a Raddoo jettanii folloorii nama 400 waan ta'edha kan inni qabu. Peejii isaa keessa seentanii ilaaluutii dandeessu. Ani immoo sagalee kootti jijjiireen barreeffama kana osoo waan tokko ittiin dabaliin yookaan irraa hin hir'isin isiniif dubbisa jechuudha. Nafaana tura. Teessoo duwwaa nuti badhaadhina daandii daamuu qabannee duratti adeemna. Uummata qananiisuuf gatii kaffallee qulqullinaan hojjanna. Teessoo duwwaa yoom abjoonna duraanuu teessoo bareedaa irraa nama jabaa qabna. Namichi Itoophiyaa miti Afrikaa fi addunyaafuu ni abdanna. Ammas jabaa fi qulqulluu akka isaatu itti aana. Kan yeroo kanatti teessoo duwwaa faarsitu caaphana. Ammoo hattuu fi raatuun abadaan teessoo irratti akka hin baane jala murree himna jedha. Akkuma hundi keessaniyyuu beektan egaan teessoo duwwaa kana kan hojjete daayirektara beekamaa akkasumas nama aartii Oromoo gara fuulduraatti deemsaa jiru daayirektara Amansiisaa Ifaati. Teessoon kun ergaa guddaa qaba. Sirba viidiyoo galoo kanarra jira jechuudha. Deemtanii ilaaluu dandeessu. Egaan wanti kun akka waan doorsisuu fakkaata jechuudha kan Taayeen barreesse kuni. Namoonni baay'een piliis nama jabaa keenya haa eeggannu artiistii keenya yaa kunuunfannu madaan haacee nurraa hin qoorre.
Nuti immoo galoo ijuma aceetiin ilaallaa galootti obsina Haacaaluu Hundeessaa dhabneerra rabbii isaaf haa araaramu. Piliis nama kana artistii keenya jabaa fi abbumatti eeggata jechuudha. Namni qaroo tokko qabu biyyeen hin taphatu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Piliis nama jabaa keenya kana yaa eeggannu Oromoo. Ergaa kanaa waliif dabarsaa waan afaana turtaniif hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha. Turtii gaariin afaana qabaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraan akka walitti deebi'utti nagaa naa ta'a.